Kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nuti galanni Waaqayyoof haa ta'u nagaa keenya. Akkasumallee ayyaana bara haaraa kabajaa jirra. Isinis bara moofaa 2017 nagaan dabarsitanii bara 2018tti baga nagaan ceetan isiniin jechuudhaaf aniif boonen argamnee jirra. Ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarfachuudhaaf dhufnee jirra. Baga bara 2018 nagaan geessan. Barichi bara milkaa'inaa, bara nageenyaa, jaalalaaf tokkummaa akka isiniif ta'ullee hawwii qabna. Hai hordoftoota keenya, nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nu nagaa keenya, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessan isiniin jenna. Har'a lama taanee jechuudha uffata aadaa keewwannee mimmiidhagnee jechuudha baga nagaadhaan bara 2018 geessan isiniin jechuudhaaf dhufnee jira jechuudha lamaanini. Egaa irra deebiidhaan baga ayyaana waggaa bara 2017 nagaadhaan xumurtanii 18tti ceetan isiniin jenneera. Gara birootti isin dabarsa. Ayyaanni kun akkuma waliigalaatti akka biyya keenyattis ta'ee akka dhuunfaa keenyaatti haala ho'aadhaan kabajamaa waan jiru fakkaata. Akka biyyaatti akkuma guyyoota lamaan sadan dura argaa turre biyyi keenya ce'umsa bara haaraa kanarratti hidha laga Abbayyaa hidha guddicha biyyi kun hawwiidhaan xumuramuu isaa eegaa turte injifannoo guddaadhaan xumurtee gammachuu guddaa qabdi. Kanuma irratti kunoo ce'umsa bara haaraa irratti ture. Inni kun illee ayyaana namni gammachuu of keessaa qaba jechuudha. Waan haaraan ta'uu isaatti barri 2018 waan haaraadhaan akka qabatee dhufe sirriitti namatti mul'isa. Uummanni biyya keenyas gammadaadha. Aniifata akka dhuunfatti illee ayyaana kana gammachuu olaanaadhaan kan dabarsaa jirru kan simannee ayyaanichi nuuf ayyaana addaati kan baroota kaanii. Ayyaana yeroo hedduu kabajaa turreerra. Inni bara kanaa anaaf si'iif ayyaana addatti kabajamaa jirudha. Ayyaana gammachuu guddaadhaan dabarsaa jirrudha. Innis sababiin isaa maal akka ta'e sii gala. Egaa daawwattoota keenya sababni isaa naagala. Sababni isaa maalinni yoo jettanii waggoota dheeraaf yeroon biyya Arabaa ture. Ayyaana qoba anis achitti innis asitti jechuudha maatii isaa gidduutti kallattii garaagaraatiin ayyaana dabarsaa turre. Har'a immoo ayyaanni bara 2018 nuuf gammachuudha addaadha jechuudha bara addaati jechuudha nuufi. Manuma keenya keessatti illee haala addaatiin kabajaa jirra. Maaliif guyyaa bara jalqabaatiif jechuudha waliin lama taanee akkaatti gammachuudhaan bara jalqabaatiif dabarsaa jirra jechuudha. Waggoota darban yeroon biyya Arabaa turetti jechuudha qoba waan dabarsineef anis osoon biyya koo galii maatii koo faana abbaa manaa koo faana gaa'ela godhadhee abbaa manaa koo faana dabarsee jedhee yaada. Bilisummaanis immoo too boonee dhuftee jechuun kennuu laale. Inoolu yeroon ayyaanni waggaa yeroo dhufe keessumaa erga ati biyya hambaa kana deemte maatii biratti yeroon ayyaana dabarsu si yaadadha. Keessumaa guyyaa ayyaanaa addatti qaamni jira malee yaadni koo guutuun si bira dhufa jechuudha. Si wajjin walitti dabalamnee ayyaana dabarsuun hawwii kooti. Inni kan biraa kan ayyaana bakka ati jirretti guutuu ta'ee akka hin dabarsine kan na godhu isati biyya ormaa teessee biyya kee hawwita yeroo sana. Fakkeenyaaf yeroo ayyaanonni adda addaa kabajaman maatii kee yaadachuun jira. Isannaa maatii kee faana ayyaana kabajaa turte haala garaagaraatiin yeroo kamiyyuu caala qalbiin kee gara biyya keetti yaaduun hin oolu. Anis immoo bakka kana jiraachuu dhabuu keetti ayyaana akkasii dabarsinu keessatti argamuu dhabuun kee baay'ee na yaachisa. Kanaaf ayyaana isa alanaa kana adda kan taasisu hawwiin keenya barbaachi keenya wal arguudhaan walitti dabalamnee ayyaana dabarsuuf qabnu nuu milkaa'ee yeroo jalqabaatiif erga walitti dabalamnee ayyaana waliin kabajuun keenya isa kanaa jechuudha. Kanaaf ayyaana kana adda kan taasisu baay'ee kan gammachuu guddaan wantoota barbaachisan ayyaana barbaachisan guunnee amma Waaqayyo nu gargaare kunoo ayyaana fakkaatee nutti tolee kan dabarsaa
jiru yeroo jalqabaatti waan ta'eef gammachuu guddaadhaan simannee haala ho'aa ta'een ayyaanicha kunoo keessummeessinee simannee kabajaa jirra. Kanumallee hordoftoota keenyaan kunoo akkanatti babbareennee fuula hordoftoota keenyatti dhiyaachuun keenyallee haala kanaan miidhageen jira. Uffata aadaatiin Abbaan manaa kiyyaas kun baay'ee sirraa bareedee. Baay'ee sirraa bareedee. Atillee kunoo rifeensa kee hojjechiifattee huccuu aadaa bareedaa kana qopheeffattee haala kanaan ayyaana waliin kabajaa jirra. Isa kanaaf immoo Waaqayyoos guddaa galatoomu. Daawwattoonni keenya baay'een isaaniillee kan biyya keessa kan jiran jiru, kan biyya alaas jiran jiru. Akka waliigalaatti ayyaanni kun ayyaana guutuu biyyaatti kabajamaa ooludha. Bara haaraa jijjiirraa bara haaraati waan ta'eef amantoonni kamiyyuu barri jijjiiramuu kana fuula gammachuutiin simatanii kabaju waan ta'eef ayyaana musliimaa ortodoksii yookiin pirootestaantii waan jedhamu miti jechuudha. Kanaaf akka guutuu biyyaatti ayyaanichi beekamaadha, kabajamaa jira. Nuti illee akkasittiin kabajaa jirra. Kunoo daawwattoota keenya waliin illee dhufnee waliin dabarsuudhaaf jirra jechuudha. Egaa daawwattoota keenya warroonni nu hordoftan jechuudha. Hordoftoonni keenya biyyoota Arabaarra biyyoota garaagaraa jirtanii irra deebiidhaan baga ayyaana waggaatiin isin gahee isiniin jedha. Egaa Waaqayyo isiniif illee carraa haa kennu, biyya abbaa keessanii nagaan galtanii akka maatii keessan wajjiniin ayyaana kabajanii Waaqayyoon isin haa gargaaru isiniin jenna. Egaa gaafii si gaafadha jechuudha. Gaafiin si gaafadhu yeroon biyya Arabaa ture nan yaadadha. Yeroo lama wayii jechuudha. Ayyaana Faazigaa fi ayyaana Muqxarashii kan bara 2017 jechuudha. Nan dhufa jedhee ayyaana Faazigaas nan dabarse. Ayyaana Muqxarashii kan bara 2017 sanas nan dhufa siin jedhee nan dabarse jechuudha. Mee yeroo sana hawwiidhaan booni ni dhufte jettee hawwiidhaan gaafasitti musana dhageesse. Deebi'ee immoo bakka yaada koo jijjiiruudhaaf maaltu sitti dhagahame bara sanaa akkamitti ayyaana dabarsite? Egaa yeroo na dhufa jettee natti himtu ayyaana fuuldura keenya jiru irratti na dhufa ayyaana waliin kabajnaa yeroo ati jettu gammachuu olaanaa natti dhagahama hawwiidhaan eegaa garuu itti dhiyaattee haala ta'e wayiitiin argamuu dhabuu kee gaafan dhagahu yookiin ati natti himtu baay'ee keessi koo baay'ee nagadda. Baay'een qalbii cabaa jechuudha. Kanaaf akkasittoon qalbii cabee jiru ayyaana lafa fuuldura jiru immoo maatii wajjin yeroon kabaju guutumaan guututti ani qaamaniin achi jira malee akkuma dura sii kaasee jechuudha. Guutumaan guututti yaadni koo waan as nan jirree fi bakka gammachuu hin qabu. Nyaannis dhugaatiinis bakka akkasumaan hirmaatta malee nyaannis dhugaatiinis itti mi'aawu sitti hin tolu garuu hirmaachuu akkasumaan hirmaata. Maatiin wal ga'anii maatiin bal'aa wal ga'ee yeroo kolfee taphatu maatii gidduu taa'een obummaa akka nama jira miti yookiin waa taqqatee waa jalaa badee wayii maatii gidduu taa'een akkasitti yaada yeroo kaan immoo ni beekta gaafa fakkeenya yeroo baadiyyaatti itti dabarsu neetwoorkii fa'aa bakka hundatti egaa baadiyyaa keessatti hin argattu. Bakka neetwoorkiitti bahee tanaan sin dubbisa fa'aa maaliif hin xiqqoodhumallee yaadni koo akka boqotuuf baay'ee waan cinqamuu fi bakka neetwoorkiitti bahee si dubbisaa ana walumaa galatti ani yeroon taa'ee yaadadhu jechaan ittiin ibsuun na rakkisa dhugaa. Okay, gaafii isa dhumaa jechuudha. Yoollee viidiyoon nutti dheeratee irra deebinee waraabnaaf daawwattoota keenya gaafii dhumaa osoo ayyaana bara 2018 kana biyyuma Arabaa jiraadhee maal goota? Gaafii isa dhumaati. Mee maal goota? Ayyaana akkamitti dabarsita? Aga yoonaa kana tuun biyya Arabaa jiraadhee yeroo hedduu gaafii kanatti gaafadheef yeroo hedduu bakka kootu jettee hawwiidhaan waan na eegaa turte sanis xiqqoo nan dhufa siin jedhee waan nan turee fi ishii alanaa kanaa kan bara 2018 osoo akka carraa ta'ee biyyuma Arabaa aga yoonatti waan jiru ta'eeti maaltu sitti dhagahama? Maal goota? Ayyaana akkamitti dabarsita? Gaafii isa dhumaati. Ayyaanota kan baroota kaan irratti ayyaana jala geessee na dhufa jechaa hafaa turteerta irra deddeebitee jechuudha. Inni kun immoo silaa isa dhumaa ta'ayyuu jechuudha. Isa dhumaa jennaan siin jedhu na dhufa jettee kan hafte too ta'eeti walumaa galatti waa'een ayyaanaa waa'een maalis bakka walumaa galatti abdii irraa kutadheen jechuudha.
abdiirraa fudhadheeni bakka gaddi guddaan waan keessa kootti natti dhagahu waan of jibbuu fi walumaa galatti jireenyumarraa yoo abdii kutadheen ture. Siinis homaa godhi siin jechuu danda'u garuu carraadhuma kootii dheetanan yaadduu fi dhiphina koo faana jiraachuu itti fufaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya osoon ayyaana bara 2018 kana aga yoonaa biyya Arabaa jiraadhee chaansiin yaada isaarraa chaansiin anaaf si gidduu jiru hariiroon baay'ee gadi bu'aa dhufaa waan jedhu fakkaata. Egaa irra deebiidhaan baga ayyaana waggaa geessan isiniin jenna aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyaa nu ta'a baay'ee baay'ee. Waan nu daawwattaniif galatooma.